Itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii aanaa Diimaa obbo Ukeeloo Ujuluu naannoo Gaambeellaa godina Hawaasaa Anyo'aa aanaa Diimaa keessatti hidhattootni isaan eenyummaan isaanii hin beekamu jedhaniin dhukaasa banameen milishootni 2 ajjeesamuu fi tokko immoo madaa'uusaa dubbatan. በወቅቱ የሰላም ማስከበር ስራ ላይ ነው የሰራው የነበረው 2 ሰዓት አካባቢ 2 ሰዓት ትላንትና Yeroo sanatti hojii nagaa eegsisuu irra turan kaleessa ganama naannoo sa'aatii 2 amma maqaa isaanii hin arganne garuu hidhattoota gandaa gandi kaachinaa 2 akka ajjeesaman dhageera. Inni tokko Haayilaand bakka jedhamuu dhufe. Inni biraa immoo achuma Diimaa yommuu ta'u sirni awwaalcha isaanii har'a ganama raawwatamee jira. Hidhataan gandaa tokko ammoo madaa'ee hospitaala jira. Eenyummaa hidhattoota gocha kana raawwatanii garuu hin beekne jechuun dubbataniiru. Milishootni biroo 2 haleellaa kana ittisuuf garas deemaa turan miidhamaniiru jechuun ganda kaachinaatti dhiyoo ta'e Naamkaadoo jedhamu keessatti illee guyyaa 2 dura nama tokko irratti dhukaasni banamee miidhaan qaqqabeeraa jedhan obbo Keeloon. ሁለት ሚሊሻዎች ከቀበሌ ሲሮጡ ወደ ቦታው ወደ እንትን hidhattootni gandaa 2 osoo bakka rakkoon itti uumametti rakkoo kana ittisuudhaaf fiigaa jiranii kufanii miidhamanii yaalamaa jiru. Dheengaddaa immoo naannooma sanatti namni motoraan deemu tokko hidhattoota kanaan itti dhukaasamee miilli isaa madaa'ee jira. Rasaasaan dhahamee jechuun dubbatan. Poolisootni humna addaa naannichaa sababaa gurmaa'insa isaa haaraan naannawa sanarraa waan kaasamaniif humnootni hidhatan saamicha raawwachuuf haleellaa raawwatanidha jechuun humnootni nageegumsaa dabalataa akka bobbaasaman gaafachuu isaanii obbo Keeloon dubbatanii jiru. መከላከያ ጋር አብሮ የሰራው ነው ግን መከላከያ ቁጥራቸው ትንሽ ነው። Raayyaa ittisa biyyaa wajjin hojjetaa jirra garuu lakkoobsi isaanii xiqqoodha. Erga humni addaa bahee humni dabalataa hin seenne akka humna dabalataa nuuf erganiif irra deddeebiin qaama barbaachisutti beeksisnee jirra. Hidhattootni kunneen bosona keessa dhaabbatanii waan saamaniif amma humni addaa waan hin jirreef waan sodaatan hin qaban haleellaa raawwatu jechuun dubbatan. Obbo Keeloon kanaa jedhan malee hoogganaan itti aanaa biiroo tasgabbii fi ijaarsa nagaa naannichaa obbo Utoo Ukoot hidhattootni haleellaa kana raawwatan kanneen naannoo ollaa isaanii kibba lixa Itoophiyaa aanaa Suurmaa irraa dhufanii jedhu. እዛ ድርጊቱ ፈጻሚዎች ከደቡብ ምዕራብ ነው የመጡ ሱርማ Warri gocha kana raawwatan naannoo kibba lixaa Itoophiyaa irraa kan dhufani. Hidhattoota Suurmaadha haleellaa kana kan raawwate. Warri Suurmaa bulchiinsi isaanii naannoo kibba lixaa jala. Hidhattootni ammoo saamichaaf kan dhufani jechuun dubbatan. Rakkoo kana ittisuuf humna osoo hin taane naannoo kibba lixaa Itoophiyaa wajjin mari'achuudha jechuun itti dabalanii jiru obbo Utoon. እሱ የሚያስፈልገው ሰራዊት ሳይሆን ከደቡብ ምዕራብ ጋር በመነጋገር ነው። Warra naannoo kibba lixaa wajjin yeroo darbe mari'anneerra ammas ni mari'anna. Bilbilaan wajjin dubbannee jirra beellamas qabanneerra. Erga mari'annee booda rakkoon kun ni furama akkasumas haleellaan raawwatamu akka dhaabbatu taasifama jechuun dubbatan. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Gaambeellaa godina Hawaasa Majang aanaa Goodareetti hoogganaan poolisii aanichaa duraanii Inspektar Abiyoot Rooket osoo naannoo kibba lixa Itoophiyaa magaalaa Teeppiitii leenjiirra turanii galaa jiranii hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamu jedhamaniin akka lakkoofsa Itoophiyaatti jalqaba baatii waxabajjii irratti ajjeesamuu isaanii mootummaan naannichaa beeksisuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa.